Ashamaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota maatii of seentuu bi nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo nagaa keessanii? Anillee baay'ee nagaa kooti. Waaqayyo gooftaaf galannaa ta'u. Har'a dhimma obboleettii keenya Beerut keessatti warra ishiin bira hojjettu qaalanii akkasitti saantiba ittiin hojjettee jechuudha. Mindaa ishee ittiin hojjettee bakka dhoowwatanii qalanii akkasitti karaa irratti gatan irraa xiqqoo ishee dubbachuun barbaada. Obboloota koo akka itti baanu malee akka itti gallu hundi keenya iyyuu hin beeknu jechuudha. Gaafa manaa baanu, gaafa biyyarraa baanu akkuma nama tokkotti hojjenneet qaama keenya nagaa akka biyyarraa baanetti qaama keenya nagaadhaan biyyatti deebina jenneetu manaa baana. Yeroo bakka dhufnee as geenyu immoo wanta nu qunnamu tokko hundi keenya iyyuu hin beeknu jechuudha waaqa malee. Kanaaf obboleettii koo as keessatti biyya Beerut keessatti kukkutanii qalanii akka billiitiin daanqotti adda babaasanii ilmi namaa tokko akkasitti nama qala jedhee yaadu garuu egaa namni badaanis jira mitiire. Namni badaanis akkuma jiru namni gaariinis immoo jira. Haa ta'u malee namni akkasitti nama hin qalu waanuma fe'ellee yoo ta'e akka biyya ishiitii nagaadhaan qaama nagaa qaama fayyaa dhuftetti mindaan ishee haafu osoo gara maatii isheetitti galchanii waan bareeda ta'a. Haa ta'u malee mindaa ishee sin arganne dadhabbii ishee sin arganne nagaadhaan maatii isheetti sin galle maatiin ishee yoomnaa galti bakka yoomnaa galti mucaan koo jedhaniitu yeroodhaan hala eegu jechuudha. Kuni waanuma hunda keenyatti ishee bichaa osoo hin ta'in waanuma hunda keenyatti maatiin keenya har'a moo boru laata jedhaniitu hala eegaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee kan shiigaa kana ta'e carraan ishee jechuudha. Dadhabbii ishee dadhabbii gugguuftee bakka meeqan ifatamaa meeqa waamamaa otoo guyyaa tokko bakka dadhabbii isheetti uffahi bagan dadhabeen ta'uu hin jedhin obboleettiin keenya akkanatti qalamtee akkanatti cicciramtee gatamteerti. Asumaanii dhaamsina dabarfachuu barbaadu obboleettii koo waaqayyo namsi ishee haa maaru. Firoota ishee hundaaf obbolaa ishee hundumaaf jajjabina haa kennu ni jedha. Dhaamsi inni lammataa obboloota koo warra Beerut keessa jirtaniif wanti jechuu barbaadu ergaan inni dabarfachuu barbaadu obboloota koo wanti hundumtuu hin darba jechuudha. Birriin har'a yoo isin dhoowwatanis birrii qaama nagaa ta'a qaama fayyaa ta'a inni guddaan nagaa keessan ta'a gara biyya keessanitti deebi'aa malee bakka birriin hojjetamee waan dhufamudha jechuudha obboloota koo. Haa ta'u malee akkuma manni gaariin jiru immoo manni badaanis jira. Warreen birrii isin dhoowwatanii birrii isin hin kenninu jedhanii bakka yeroo isin itti dubbattan bakka waan hin taane madaamonni keessan waan hin taane agarsiisan yoo hin dallansuu haddaa wayii agarsiisan piliis adaraan isiniin jedha gama kiyyaan bakka dhiisa. Maaliifin waan nan nagaadha waan ta'eef nagaa keessan maatii keessanitti yoo nagaadhaan galtanii bakka maatiin keessan yoomiyyuu ala laalaa nafan jechuudha. Nagaadhaan qaama nagaa.